Arsenaal Eberichi Ize Crystal Palace irraa mallatteessifachuuf walii galeera. AC Milan ammoo Rasmus Hojlund Manchester United irraa mallatteessifachuuf yaalii gochaa ture dhaabeera. Dabalata oduu kana akka itti qindeessineerra. Darbii kubbaa miilaa Chidre keessa bira darbee amma maallaqa baasuun kilaboota London gidduutti eegalee xiyyeeffannoo argateera. Kilabni guddaan kaaba London anaa fi Lakkii Siimitiin Tottenham fi Arsenal gidduutti barri dorgommii 2025-26 eegalee osoo waliin hin taphatin dursee eegalee. Gareen Mikel Arteta leenjuu Arsenal taphataa gara Tottenham imaluudhaaf dhiyaate karaatti gara Fly Emirates deebise. Akka gabaasa BBC Sport jedhutti taphataa sarara gidduudhaa Crystal Palace Eberichi Ize kaleessa waaree dura Tottenhamiif mallatteessuuf akka dhiyaate himame. Ta'us jalqabuma taphataa kana barbaadaa kan ture Arsenal inni ariifachiisan isa mudate Tottenham harkaa taphataa kana akka gidduu seenee fudhatu dirqisiise jedhame. Kai Havertz miidhamuun wal qabatee Gunners maallaqa Tottenham Crystal Palaceif dhiyaate ol guddisee Ize waliin walii galee. Taphataan umrii 27 kun dursee akaadaamii Arsenal keessa kan turee fi fedhiin isaas gara Arsenal deebi'ee taphachuu akka ta'e dubbataa ture. Akaadaamii Arsenal keessatti kan guddate Izen yeroon umriin isaa 13 ture kilabichaa baheen amma turtii waggoota 15 booda kilaba isaa duriitti deebi'uuf qarqara ga'eera. Tottenhamiif Crystal Palace paawundii miiliyoona 60 irratti walii galanis Arsenal paawundii miiliyoona 68tti guddisuun taphaticha fudhachuuf walii gale jedhameera. Waliigaltee waggaa lamaa Crystal Palace waliin kan qabu Eberichi Izen taphaa har'aa Crystal Palace gulaallii marsaa duraa waancaa Conference League Awurooppaatiin booda qorannoo fayyaa ni godha jedhameera. Jijjiirraa kanaaf gaheen daariktera ispoortii Arsenal Andree Beertaa fi hojii geggeessaa itti aanaa kilabichaatiin Leo olaanaa akka ta'e himameera. Bara darbee taphoota hundumaan goolii 14 Crystal Palaceef kan gaggeessara gidduu kun hawwii Mikel Artetaan waancaa liigichaa waggaa 21 booda Arsenalitti deebisuudhaaf qabu abdii ta'a jedhameera. Taphatichi iddoo garaagaraa afur irratti taphachuu kan danda'u ta'uun ammoo caalatti Arsenal carra qabeessa taasisa. Bara 2020 erga Eberichi Izen Premier League England keessa taphachuu eegalee taphattoota sarara gidduu 6 qofatu kubbaa goolii taatu keessatti isa caalaa hirmaate. Kanneen keessaa 4 daqiiqaa baay'ee isa caalaa taphatan Izen goolii 57 keessatti hirmaate sadarkaa 7ffaadha. Sarara gidduu lakkoofsa 8 fi 10 irratti akkasuma sarara gidduu bitaa fi mirgaa taphachuu danda'a. Waggoota 5 darban kana iddoowwan arfan kana irratti yoo xiqqaate taphoota 20 ol taphateera. Newcastle United ammoo yeroo lammaffaadhaaf gatii Yohaanii Wisaa bitachuudhaaf Brentford dhiyeessee harkatti dide. Taphataa lammii Riippaabilika Dimokiraataa Koongoodhaa kana Newcastle paawundii miiliyoona 35 irraa gara paawundii miiliyoona 40tti guddisee ture. Ammas Brentford hin barbaadu jechuun dide. BBC Sport ammoo Yohaanii Wisaan abbaa qabeenyaa Brentford Maateo Benham waliin mari'achaa ture. Mariin isaanii garuu akka walii hin galleedha jedha. Brentford iddoo Biriyaan Imbembo taphataa hanga argatutti isaa tursiisuu barbaada jedhameera. AC Milan ammoo Rasmus Hojlund ergisaan mallatteessuuf ture irraa bahee jedheera. Bakka isaa lammii Naajeeriyaadha Victor Boniface baay Leverkusen irraa mallatteessifachuu walii gale. AC Milan gatiidhuma ergisaan Rasmus Hojlund Manchester United irraa mallatteessifachuuf tureen waggaa tokkoof walii gale. Julian Inseson ammoo Brighton irraa kilaba Firaansi Strasbourgiif mallatteessuu paawundii miiliyoona 13 walii galeera. Strasbourg garee abbootii qabeenyaa Chelsea jala waan jiruuf waggaa tokkoon booda Inseson gara Chelsea dhufa jedhameera. Walii galtee hanga bara 2031tti mallatteessa jedhameera. Chelsea ammoo Renato Vega paawundii miiliyoona 26 Villarrealitti gurguruuf walii galeera. Mallanni Chelsea taphaticharraa argate kun ammoo gurgurtaa Chelsea taphattoota 11 irraa ganna kana argate paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 51tti guddise. The Blues bittaa taphattoota 11 ganna kanaatiin paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 77 baaseera. Leandro Trossard waliigaltee Arsenal waliin qabu dheeressuuf tole jedhe. Taphataan sarara gidduu lammii Belgium Leandro Trossard waliigaltee waggaa tokko hanga bara 2026tti Arsenal waliin isa tursiisuu qaba. Ta'us taphatichi waliigaltee haaraa dabalachuuf Arsenal waliin akka waliigale The Athletic gabaaseera. Akka gabaasa kanaatti yoo ta'e waliigalteen Trossard dheeressuudhaaf karoorfate waggaa tokko kan hin caaluu miti jedhameera.
waliigaltee haaraa kanaanis mindaa fi faayidaan kilabicha keessatti argatu akka isaaf dabalamu ibsame. Taphataan umrii 30 Leandro Trossard bara 2023 Brighton irraa Arsenaaliif kan mallatteesse yoo ta'u taphoota 124 goolii 28 galchuudhaan Arsenaal morkataa waancaa taasiseera. Odeeffannoo biraatiin ammoo Manchester Cityn waliigaltee taphataa sara gidduu kilabichaa Rico Lewis waliin qabu dheeressuuf akka ta'e ibsameera. Taphataan umrii 20 kun hanga bara 2028tti Manchester City waliin waliigaltee qabaatus hanga bara 2030tti dheeressuuf akka ta'e The Athletic gabaaseera. Taphataan duraanii Newcastle United Alan Shearer yaada Alexander Isak kenne qeeqe. Alexander Isak kilabichaa waliin waliigaltee qabaatus itti fufuu akka hin barbaanne ibsameera. Abubakar Abdallah dabalata qaba. Newcastle United gadhiisuudhaan Liverpooliif mallatteessuuf fedhii kan qabu Alexander Isak yaada tibbana inni kenne hariiroo kilabichaa waliin qabu caalatti booresseera. Kilabichi waadaanaaf galee cabseera jechuun Isaac Newcastle United komataatii jira. Kanaaf kilabicha waliin itti fufuu hin barbaadu jechuun ifatti dubbate. Taphataan hidda dhaloota Eertiraa qabu kun bara 2022 Real Sociedad irraa Newcastle United itti makame. Waliigalteen waggaa 3 hanga bara 2028 Newcastle United waliin isaafa. Ta'us waliigalteen kun osoo hin xumuramin si geggeessina jechuudhaan kilabichi waadaanaaf galeetii ture jedha. Garuu jijjiirraa kanaan immoo waqtii biraatiin gargar boof karoorfatan kan jedhu faamiti. Kilabichi garuu Alexander Isak ganna kana gadhiisuuf wanti waliif galame hin jiru jechuudhaan wakkate. Liverpool Alexander Isak mallatteessifachuudhaaf paawundii miiliyoona 110 dhiyeessus Newcastle United taphaticha akka hin gurgurre beekseera. Alexander Isak amma kophaa isaatti shaakalaatti jira. Taphataan seena qabeessi kilabichaa fi xiinxalaan kubbaa miilaa Alan Shearer murtoo Alexander Isak fudhate hadheeffatee morme. Isak abidda irratti boba'aa firfirse jechuun Alan Shearer taphaticha qeeqa. Alexander Isak miidiyaa hawaasaa irratti yaada barreesseen sirna badhaasa waldaa taphattoota piroofeeshinaal irratti sababa hin argamneef yoo ibsu namoonni waa hedduu haasaa turanii ani hin dubbanne jallisuun koo kanneen biroo yaada isaanii akka itti fufan taasiseera. Isaan waan jiru ni beeku garuu wanti jedhamee fi kan waliif galame waliin gitu jedhe. Waldaa taphattoota piroofeeshinaalitiin taphattoota jechuun 11 kan bara 2024-25 keessaa tokko ta'uun kan filatame. Isak beekamtiin af kenname ni boona. Hiriyoota waliin taphadhee fi miseensota Newcastle hundaa galateeffachuun fedha. Sirnicha irratti kan hin argamneef miira gaarii keessaa waan hin turreef jedhe. Dhugaan jiru waan walii galameetu jira. Kilabichi jennoo koo yeroo dheeraaf ni beeka. Akka amma dhimmi kun haaraa dhalatetti yaaduun dogoggorsutu mul'ata kan jedhu. Isak yoo waadaan cabee wal amantaan ni bada. Hariiroon keenya ittiin fufu jechuun yaada isaa ibsate. Taphataan kana 25 kophaa shaakala taasisaa jiraatus yeroo gara kilabichaatti deebi'uu fedhe ni simanna. Ammas miseensa kilabichaatti jechuudhaan Newcastle United beeksise. Kilabicha waliin shaakalli akka hin hojjenne kan murteesses Newcastle United ta'uun ni beekama. Newcastle gama isaatiin yaada isaa kanaan gadduu beeksise. Alexander Isak waliigaltee qaba. Dorgommii bara 2024-25 booda ganna kana akka gadhiisu waliin dubbachuu Isak yaada kaasee hooggantoota kilabicharraa akka gadi dhiisuuf wanti murtaa'eef akka hin jirre ibse. Taphataa cimaa keenya tursiisuu barbaanna kan jedhe Newcastle United taphattoonni hawwii qaban ni hubanna. Isak waliin wal qabatee hundaaf haala sirrii ta'uun ilaalamuu qaba. Ganna kana isa gurguruun sirrii miti jedhe. Taphataan seena qabeessi Newcastle United Alan Shearer taphataan sarara fuulduraa kun kilabichi waadaa cabse jechuudhaan ibidda irratti boba'aa firfirsuudha jechuudhaan Isak qeeqe. Yaada akkasii kennuun barbaachisaa akka hin turree fi haala jiru ulfaataa gochuu isaas dubbata. Kuni eenyuyyuu hin fayyadu kan jedhu Alan Shearer bakka bu'aan taphatichaa Boldoo Leemikiin gorsa akkamii taphatichaaf kenne jechuudhaan waliigaltee waggaa 6 kan kanaan dura kilabicha waliin mallatteesse sirrii akka hin turre eeruudhaan bakka bu'aa taphatichaa qeeqa. Alexander Isak erga Real Sociedad irraa gara Newcastle United jijjiiramee taphoota 109 goolii 62 galche. Bara darbee taphoota 42 goolii 27 kan galche yoo ta'u League Cup taphatu muraa Liverpool mo'achuun waggaa 70 booda waancaa fudhatenis goolii injifannoo taphataa galcheedha. Waqtiin jijjiirraa taphattootaa gara dhumaarra ga'uu isaatiin Newcastle United taphattoota biroo iddoo isaa buusu argachuun itti ulfaachuu mala. Gurguruufis paawundii miiliyoona 150 akka barbaadu kilabichi gatii dhiyeesse. Kilabiin dhiyeesse dhabamuun Newcastle akka gadi hin dhiisne taasiseera. Ederson Moraes Saviniyoon taphattoota 6 Pep Guardiolaan ganna kana gurguruu barbaadan keessatti argamu jedhameera. Xiinxalaa goal.com baase Abdurrahman Amin akka itti dhiyeessa. And so this is it.
So here we go again. Match day 1 for Manchester City. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan yeroo hedduu adda kan isaan godhu garee xiqqaa taphattoota ga'umsa qaban irraa ijaarame qabatanii ittiin milkaa'uu barbaadu. Kun ammoo taphattoonni garichaa yeroo maraa waan taphataniif kaka'umsa qabaachuun garichi waggootaaf akka milkaa'uuf gargaaru. Kunis ta'ee bara darbee taphattoonni murteessoon jalaa miidhamuun taphattoota akkaadaamii hedduminaan fayyadamuu fi jijjiirraa waqtii amajjiitiin haala hin baratamneen taphattoota haaraa 4 mallatteessifachuuf dirqamanii. Kanaaf bara kana baay'inni taphattoota garichaa garmalee dabaluun Pep Guardiolaan osoo hin jaallatin taphattoota murteessoo gurguruuf dirqamu. Guardiolaan waancaa kilaboota addunyaa irratti garicha irraa taphattoota hedduu hir'isuun akka barbaachisu dubbataniiru. Taphabanii isaa Pirimeer Liigii Wolves goolii 4-0 erga injifatanii boodas kanuma irra deebi'anii. Taphattoota baay'eetu jira kan jedhan Pep dorgommii hedduu irratti hirmaattee injifataa ta'uuf garee taphattoota baay'ee qabu nan jaalladha. Garuu ammoo yeroo dorgommii taphattoota muraasa fuudhee kaan dhiisee deemuu hin barbaadu jedhan. Waqtii jijjiirraa torban lamaan hafan kana keessattis taphattoonni hedduun furmaata argachuuf kilaboonni isaan barbaadan bakka buutota isaanii waliin haasa'aa jiru jedhanii. Pep Guardiolaan akkuma bara dorgommii 2023-24 yeroo xumuraaf shaampiyoonii liigichaa yoo ta'an taphattoota 23 qaban ammas garee akkasii barbaadu. Garuu ammoo taphattoota 3 ergisaan kilaboota birootiif kennan malee ammallee taphattoota 30 qabu. Yoo jijjiirraan waqtii gannaa kanaa hin xumuramin eenyutu garicha gadhiisee garee kaka'umsa olaanaa qabu Pep barbaadan sun walitti hafaanis waan eeggamudha. Manchester Cityin goolee eegaa isaa duraanii James Trafford irra deebiin Barniley irraa yoo mallatteessifatu egereen Ederson Moraes dursee yaaddoo keessa gale. Lammiin Biraazil Ederson bara 2024 kilaboota Saudi Arabiyaa keessaa tokkoof ni mallatteessaaf eeggamaa ture. Waancaa kilaboota addunyaa irratti hirmaachuu waan barbaaduuf jijjiirraan sun osoo hin milkaa'in hafe. Pep Guardiolaan tapha Wolves goolii 4-0 injifatan irratti Ederson hin fayyadamne. Kun ammoo taphatichi gara booda Manchester Cityidhaan akka hin barbaadamneef akeektuudha jedha gabaasni goal.com. Ammaaf eessa deemaan isaa beekamoo baatus Galatasaray kilaba taphataa kanaaf fedhii guddaa qabudha. Manchester Cityin taphataa sarara ittisaa Vitor Rees ergisaan Jiroonaaf erga kennee booda lakkoofsa taphattoota sarara ittisaa irraayis hir'isuu barbaada. Sarara ittisaa irratti iddoo taphattoonni lama qoftii barbaachisanitti walitti baay'achuun rakkoo biraa amma kilabicha qoraa jirudha. Joshko Gvardiol Naataan Akee caalaa fooyyee waan qabuuf Akeenis taphataa biraa bara kana karoora Pep Guardiolaan ala ta'edha. Akeen bara darbee taphattoota miidhamaan rakkachaa turan keessaa tokko yoo ta'u taphoota Pirimeer Liigii 8 qofa taphate. Bara darbee yeroo Manchester Cityin rakkachaa turetti taphataa murteessaa kilabichaa kan turee fi ammas ga'umsa olaanaa irratti kan argamu Saaviniyoon Rayaan Chaarkii filannoo jalqabaa Pep Guardiolaa ta'uu isaatiin taphataa egereen isaa hin murtaa'inidha. Dabalataan Oscar Bob Pep Guardiolaa biratti taphataa barbaadamuu fi yeroo rakkoos taphataa itti gargaaraman ta'uunsaa lammii Biraazil Saaviniyoo abdii kutachiise. Tottenham taphataa kana barbaacha paawundii miiliyoona 60 ramadus Manchester Cityin gatii isaa ol kaasuun jijjiirraa taphaticha gufuu ta'eera jedhame. Tottenham hamma paawundii miiliyoona 80 ramaduun taphataa kana ni mallatteessifataaf eeggama. Joshua Wilson, Claudio Echeverri fi Calvin Phillips taphattoota biroo bara kana Manchester Cityf taphachuuf carraa hin qabnedha jechuun goal.com barreesseera. Oh, but you can't legislate for that.